Alhamdulillah ya Rabbi faarfama faaruu man qabne yaa arjaateetuma galata kee galchee hin fixu ilmi namaa galata kee galchee hin fixu ilmi namaa baganuu dhuftanii bakka nuu qabadda qophii teenya hundaas gammachuun daawwadda waan nu dabarsinuus nurraa qalbifadda waan nu dabarsinuus nurraa qalbifadda ganamaan kaatanii baganuu dhuftanii hundaa wal yaamtanii kaaddan hafini waa kaan gammannee nu isin garraani waa kaan gammannee nu isin garraani meeta kanamuu guranaaf liqeessa namni jirtan hundi mana rabbii keessa dhaamsiin ani qabuus nu hunda jabeessa dhaamsiin ani qabuus nu hunda jabeessa Assalamu alaikum jeetin jammara dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa mara warreen dhuftan hundi bakka adda addaarra waamicha keenya kabajanii bar guyyaarra galatoomaa jechuun barbaada fudhadhee onneerra galatoomaa jechuun barbaada fudhadhee onneerra ani dhaamsan qabaa dhaamsa ajaa'ibaa qaamaa fi qalbiidhaan gurra naas qabaa dhiifama nuuf godha warri gama ijoollee naamusaa wajjiin sagalee qaqqaba hadaraa quraana jabeessaa jecha rabbii jabaa kan xiqqaa kan guddaa dhiiraa dhalaan jenne ammaasis shabaaba obboleeyyan islaamaa jabaadhaa baradhaa jabeessaa adaba jabaadhaa baradhaa jabeessaa adaba quraana jabeessaa shaytaana fageessaa ifiifis baradhaa ilmaanis barsiisa namtichaan barsiisee jabaatee ilmoosaa guyyaa qiyaamaadhaa rabbiin isa milkeessa ibiddarraa fageessee jannata qubsiisa ibiddarraa fageessee jannata qubsiisa maqaasaa waamee darajaasaa mul'isa fulaan ibnu fulaan bakka inni jiru eessa ilmaan barsiifatee diin irra guddisee fidaaniin badhaasa akkana jee yaamee dirree maashara irratti isa gammachiisa kalooyitaa bareedduu taajarraa tolfamtee san isa uwwisa kalooyitaa bareedduu taajarraa tolfamtee san isa uwwisa abshir rakinni barbaree ta'ee siyaatti fachiisu qofaa harka kee ol qabdee rabbitti iyyuu qofa harka kee ol qabdee rabbitti iyyuu qofa gaafa isatti iyyitu sitti agarsiisa daandii maal hojjechuu dandeessa maal ati namaa gadi hojjechuu dandeessa maal ati namaa gadi Allahu akbar hojjechuu dandeessa maal ati namaa gadi rabbitti hirkattee gaafa buutu karaa siif salphachaa dhufa inni akka gaaraa jireenyi gaafa ulfaatu keessa keetti akka arbaa jabaattee hojjennaan yoomillee ni darba jabaattee hojjennaan yoomillee ni darba akkuma jireenya quraannis kanuma kunoo sitti gabaa akkuma jireenya quraannis kanuma kunoo sitti gabaa ilmaan kan barsiifatu haadhaa fi abbaadha xiqqaa fi guddaafis dhiiraa fi dhalaafis balbalti quraanaa hoggayyuu banaadha xiqqaa fi guddaafis dhiiraa fi dhalaafis balbalti quraanaa hoggayyuu banaadha ulamaa'in diin kana keessatti baay'ee laffaanii diin kana gadhaabuuf roomaa fi caamaanii quraanatti yaaman xiqqaa fi guddaanii akkanumaa wajjiin kan quba hin qabne waamee qoodeessanii ofii baruu dhiisii ilmaan isaaniitu bakka isaan oolan quba hin qabanii ofii baruu dhiisii ilmaan isaaniitu bakka isaan oolan quba hin qabanii nama akkanaa kanaan naamusa qabadhu gattaa jennaani addunyaa fi akhiraa of jalaan balleessini addunyaa fi akhiraa of jalaan balleessini zamana durii kaasee ilaa guyyaa har'aa ulamaa islaamaa rabbii wajjin jira meeqaatama agarree ulamaa islaamaa warreen dabranirra meeqaatama agarree ulamaa islaamaa warreen dabranirra kan isaan tuttuqee jechaanis ta'ee waanuma ta'eerra tokko lamaa miti kan rabbiin taasise habaa mansuura tokko lamaa miti kan rabbiin taasise habaa mansuura amma achirra gallee gara goolabuun duratti waa tokkoon isin dhaama yaa abbo yaa ayyoo ni dhageessaa amma qajeelaa jaaladhaa guddisaa ulamaa silaa hin dhageenye dhaamsi ergamaa rabbii waa takkallee humaa ulamaa'ii ummatii ka anbiyaa'ii banii israa'il kan nuun jee ergamaa alamaa seenaa nabi Muusaa gurraa qabdannamuu hoggayyuu himama ani isiniif hin dhaama tuyxanii ulamaa ani isiniif hin dhaama tuyxanii ulamaa nuti isiniif dhaamna addunyaa fi akhirattis hin boo'in nadaama nuti isiniif dhaamna addunyaa fi akhirattis hin boo'in nadaama obboleeyyan islaamaa noof kolchaan ja'a yoon dogoggorellee ilma namaa ta'ee
خاين دوغو غورنجرو ربي توكچ مالي دوغرون خي برسلا كما شكي تكمالي انسيو لالتنا كو مقاما قلبي تيزيولي خنما يچافو ديفا مناف غودا نتي غودا ميلي ديفا مناف غودا نتي غودا ميلي ديفا مناف غودا يوم قبادس بدي اسي نيرام فدو الى يوم الابدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ايها العباد.